Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tarda kisi akata full surah kesan full surah nama barbadani berarti nama jannatan jijjira julen desa singkar singkar fakenya fi nam tuku waya sufa tuku fatiun abati sini sakasumati kan nam tuku yu aka hembini tijjira akas fatani bini full kesan bijja fidani bini waya nama sani hal tijjitani karaa hedduutu jira karaa keessa salphaa ta'een isin garsiisa akkasumas application akka miitiin akkas godhuu dandeessan isin garsiisa warroonni chaanala kanaaf haala taatan egaa akkuma argaa jirtan chaanaliin kun viidiyoo hanga amma isin argitanii kanneen qofaadha kan irratti maxxansee viidiyoo kana like gochuu fi share subscribe gochuu hin dagatina akkasumas yaada keessan koomentii jalatti kaa'a waan hedduu irratti dalaguuf deemaa jira waan isin fayyada jedhee kan hin qabadhe waan dhibbaan dhibbatti itti amanamummaa qabu qofaadha kanan achirratti dalaguudhaa fi qophii xumureetiin gama keessan dhiyaachaa jiru wanni isin irraa eegamu hamilee naaf ta'uudhaan na jajjabeessinaan waan beekurraa kan isin barsiisuuf ufduu hin jedhu jechuudha amma walumaa galatti gama barnootaatti seennaa hanga xumura viidiyoo kanaatti yoo daawwattan qalbiidhaan daawwattan akka irraa barattan shakkii takkallee hin qabu jechuudha daawwachuun isin irra jiraata hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwataa yeroo gaarii dabarsaa bakka amma argitan kana tuquudhaan like share subscribe gochuun dagatinaa yeroo gaarii dabarsaa barnoota gaarii isiniif haa ta'u xumuramee jira.